nagaatti naa wajjin jiraadha. Inni lammaffaa no. Namni waaqayyo wajjin akka nagaatti jira. Namni waaqayyo wajjin nagaatti akka jiraatu kaayyoo tajaajila isaanii inni itti aanu. Namooti kan biraan nagaatti waaqayyo wajjin akka isaan jiraatan gochuudha. Eega of waaqayyo wajjin nagaa buufnee piisii eega taane buufnee እግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ሌሎች ሰዎች አሉ አይደል? እነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር እናስታርቅ። ከናቢ ጳውሎስ ይዩቶ ለመፋ ቆሮንቶስ በቆናሻን ለቆሰል ደብረቲ ኑ ይሄድ አፋዋ ቀዮታኔ ማልታኔ ኤርገኔር ቆዳ ዋቀዮታኔ ዋቀዮት ያራረማ ጀነ ማለት ዝንጎል ይሲንከረና ይላል አራረሙዳ አራርሱ ከሰሙድ halas kan bukan dina waaqayyo ture kana Kiristoos Yesuus eega waaqayyo araarame gudde Yesuus hojii kan nutti kenne waan deemeef warra waaqayyo wajjin walolan kan bira waaqayyo wajjin maal gochuudha walitti warra alaamoo warra hundoon dhageessa walolan jiru waaqayyo wajjin warra nuumtiyyuu wali akkuma waliin qabanne malee waaqayyo wajjin walola hunda araaramuun barbaachisa inni kan biraanuu kaayyoon tajaajilaa nu bootamaa nuran barumsa dhugaa qabu. Barsiisa dhugaa? Barsiisa dhugaa. Barsiisa sobaa jedhama malee. Barsiisa sobaa har'a baroota qofa mata duree barsiisa sobaa jedhu waliin hojii ilaalla. Namni jedhu jira. Jira mata. Mata dureen keenya guyyaa irraa barsiisa sobaa hin haa jedhanii mata duree jedhee kennee barsiisu jira. Hin jiru. Indaa'u ergamaan dukkanaayyoo masaradaan itti maal gochuu barbaade. Ergamaa ifaa of fakkeessuu barbaade namicha. Barsiisa sobaan barsiisu. Tokko macaafa waan sirriittiin qayyabanneef teoloojii waan hin baranneef utuu beekin barsiisuu baatan barsiisu. Utuu beekuu wangeela kana micciiree waan ofii dubbachuu barbaade dubbachiifachuudhaaf wangeela micciirsu jira. Ilaalcha barsiisa sobaa kan qabus jira. Nu barsiisa sobaa, nu barsiisa dhugaa akka lubooti barsiisa dhugaa akka isaan barsiisaniif barsiisa sobaa baay'ee waan jiru. Bara keenyas barsiisa sobaa baay'ee jira. Barsiisa dhugaa akka nuyi barsiisnu irraa baay'ee waan. Barsiisa sobaa madda kana qaban yeroo barsiifna miti. Deemsa keenyaan barsiisa dhugaa barsiifne yeroo warra kaanii barsiisa deemsaa barsiisa. Taaksii keessatti yeroo namooti yaada adda addaa fidanii waan nama walitti naqu waan nama wal nyaachisu barsiisa sobaa akka sagalee waaqayyoo waan ta'e gaafa isaan barsiisanii dhuguma inna iyyoo sagalee waaqayyoo kana jedhu eenyu barsiisa dhugaa kana. Malee macaafa asirra dhaabatanii tokkoffaan lamaffaan jechuun waan ta'eef asiin barsiisa dhugaa. Taaksii keessatti mana barumsaatti iddoo hojiitti dhiisa obboleessa koolita madubbachaa tokko sirriitti akka sagalee waaqayyooti. እግዚአብሔር ቃል ይሄንን አይደግፉ የቹ ኮንቨርሲስ ነው ማለት መቃዋ ጋር ከለ ቢፋም ነው ማለት ነው ወንጌል ለቦሉ ዋንት ኢላልቻ ኦፊ ዱበና ኦፊ ደምሳ ኦፊ ተርካንፊ ነው የሚፈረቱ በርሲሱ እንደና እንታኑ ያከራ ለቦታ ከሳንዴ ቢሰኒ ይሮሳን ጩቦች ተጨነ ማለት ነው ደሮ መቃባ ጋር ቢፈጠር ሆሪና ባውሪጃ ማጋምሳ ሰኒ ቢለዲ የሰኒ መቃባ ኦፍታ ኢየሱስን ከነፍረዳ መለከስ እንትገላ ሰይራን ያወጣ ጋር ተዋቀው ከዱበደቲ አርሳ ቁልቁሉን ወደ ዋቀው ያቹ ከነረጅራት ይላል ይደብሱ ነገር ኢሳንገሩ አንቱ ችግር ነው ይላል ይራኛ ነው ስፖንሰር ናፋ ጃማ ቀለን ያርሰሌስ ይፈታኒ ሰበከለ ደብሱ ተገቱ ለከነላ ኢሳንገሩ ወቹ እንደነ ሀቀኑስ ወልዳ ክርስቲያና ብሎ ተቆለው ነው ከይፈንደ ደብሱ ተላዱ ወልሲ ኑ ብለትን ነው ወንበር ባደጋ ፈድጎቱ መታራፍ ነው እንደበሩ ታክሲ ከሰ ስምሪን ትኩል ጀቹን ተሉ ረጅም ዋና ቃም ከነ መነርግለት ገራል ያለ ብረደር ባይረተ ጋር ተዶፍ እንጂ ነው አቴሳለት ተጋይላ ወልዳ ከዘከዘ ነው እንጂ ገሩኑ ቡኬት ዋን ባይበት ኑ ብለትን ነው ወንበር ባደያሳ utuኑ ይተኝነ ነው ወልቀበት utuኑ ይተኙ አቱን ለጋ ሰለተራተ ባይረከ ታክሲ ከሰ የወሰነቱ ሎሎ ከሰው ማለ መንዱታው ቢወጣ ደረው ለከ መርገለው ስለዚህ ሰነመዱአ ገራኑ ቢብሪፎቱ ጋር ኤገን ቢው የቦደ እና ሚተለከስ ብረት ሰከንቱ እንጂ አነት ማለት ይረም ዲና ቢቲባ ጋመን ሚሲብራ አተሙ ኢቲን እንጂ ነሚለ ኤገንያተ ነቦደ ወጫጆ ኮሲቡ ከትሪ ሸካንቱ ረይላ ኤገንያተ ከሳው ከዱ ማለት ነው ነው ከመላው እንጂ ኮይስ እንጂ ይሁን ምን በቱ አንበር ባደ ጎዱ እንስሬስ ጩቡራ ነው ተደቢ ለሞተ ነው ለቱጋቲ ልጎል ማከማነ ቀባ ቱጋቲ ማይን ማለት ቱጋቲ መታሳቲ ነው ካለ ተው ባደዩ ነሚየ ገዱ ገቦደ ገርን ትደም ጎዱ ስሪን ዲዋን ተፍ በጫፉ ነው ስለሞተ ቱጋቲ ዳመቻን ወርካላ ከነ ጎዳ ዋንደ ከራ ዴቢት ለጁ ለጁ ኑስ ኮልዳ ወስዳኒ ቱጋቲ ማራኮን ቆም እንጂ ረብልቹ ሲብራቲ ቱዋራ ብራቀሙ ይሮኛ አላምና ዱርባ ከምብራ ትረራው እንጂ ሲብራት
Maala baaramaa qabdan jeeti. Waaqayyo maal siin jedhan jettu. Turuu gooteetta. Inti maqaan immoo waldaa dhuftaan jedhe. Kana malee nama deebiif. Namoota deebisuu cubburra. Maa gargaaru waaqayyo. Ameen. Kana nuyi poolisii humna addaa waaqayyootiin jedhee guddisaanii jira. እኔ የእግዚአብሔር መንግስት ልዩ ፖሊስ ነኝ በሉስ። humna addaa mootummaa waaqayyootiidha. Kanaaf gaafa waa badu eegatu achi hololloof ta'an kan waaqayyoo maal tajaajila maaliidhaati. Biyyoo birrii 1,500 nyaachuudha jedhee poolisii akka inni ta'u agarre dhugaa. Si mootummaa waaqayyoo si eeggataan dhiiga Kiristoos si dhangala'e. Ameen. Namoota yakkarraa deebisu. Kana ture garuu kaayyoo jedhe dhagganneerani. Tajaajila jechuun maal jechuudha? Mallaqee qaraana. Kanuma ta'e bakka. Isumayyuu nama immoo yakkarraa deebisu. Isinitti beela dabtarii keessan galaa laalaa. Faarfannaa meeqatu nama yakkarraa deebisa. Wantoota barreessitan keessa. Lallaba keessa faarfannaa keessa nama meeqa deebiftan. Yakkara. Ilaaluun barbaachisan inni taanu. Beekumsa dhugaa eeguu eessisuudha. Beekumsa dhugaa gaafa namni karaarraa jal'atu ilaa asitti karaarraa jiraate. Kun sirrii miti akka sagalee waaqayyoo. Seeshaalee inni kana gaggeessitu waldaa paasteroota sagal. Gaafa namni tokko barsiisa isaatiin hundee sagalee waaqayyoo gaafa inni jal'atu ilaa asitti dhiifama naa godhe malee hoo ifattee seetaa ta'u ta'uu akka sagalee waaqayyoo. Sirreeffadhu jechuun gaariidha. Faarfannaa tokko godhanii qabnee jiru. Tuusi ittiin himmaa faarfannaa wani hoo ifnee waaqeffannu faarfannaan 10 yoo xinnaate wanti lama sadii dogoggora akka wangeelaatti kan qabu meeqaan meeqacha. Isinitti beesamuu keessanitti beesu maaliif duruu fayyuu namni keenya badaa waaqeffannaan jaalatu waan ta'eef amma immoo kan argattanii namicha tokko sirrii miti ta'e dhaabattu. Jaartii fi jedhannaa qabdu bilbila. Siluma yoo gadaa beektu Itoophiyaa keessatti hin kadhanne jechuun hin kadhanne yoo itti jallumeettu. Sannisii godhe yaadattu. Sannisii waliin yaadattu, sanni mataa sitti biqilcha yaadattu, sanni keessa miila sitti biqilcha yaadattu yoo ta'u malee waaqeffannu dire. Kanaaf siluma waan kana itti kennaa qabdu waan ta'eef tokko rakkoo tokko dubbadde gitee isaa dabcileen gaddaa eleetta. Barbaadadhu bira ga'e. Dogoggora beekamne ga'e. Waan beekaa faarfannaa keessa meeqatta shaalaala. Ilaalaa faarfannootis gaafa faarfannaa adda faarfatamu. Waan beekamne gadi. Namootuma nuyi hin barsiisnu chaanaalirra bebbeekamu baay'ee odoo gurra baay'ee keessa jira barsiisaan yoo jalqaba qormaa ta'u. Kanaaf kun sirrii miti jechuudha namni jira. Yeroo hundumaa hojii luboota keessaa lubootii waan lama morma isaa irratti tuumiimiif turiin kan jiru tokko asirratti baatanii deemu. Lubootii jechuudha. Tuumiimiif turiin yes or no dha yeroo hundumaa. Sirriidhaaf sirrii miti kan jiru asirratti baatu lubootii. Sirrii mitiin kuni waan akka qodaa wayii tokko keessa teessi. Waan akka balisiitti agarsiisa. Waan akka qodaa wayii tokko keessa teessi. Mormi isaanii kanatti fannifatu qodaa wayii keessa teessi. Gaafa namni tokko dhufee waan tokko jaalala waaqayyoo miti gaafa ta'e waan akka ambassaaf zeewudii jechuudha yookaan immoo karaa biraa. Saantima beektu miti ambassaaf zeewudii beektu hoo beekan. Mormarra teessi. የእግዚአብሔር ፍቃድን የሚለዩት በዛ ነው። ይሳራ አደባባቱ ጋፋ ነው የሚሉ ጃለዋ ቀጥማ ሚደረዲ ጎዳኒ ለቹዋን በሳለ ይወጣይ ጃለዋ ቀዩት ለቹ ዘውዲ ይወጣይ ጃለዋ ቀዩት ቶኳን በሳ ቶኮ ዘውዲ ይወጣይ ገሉ ዋቀዩ ዱበን ወንተ ይትላል ይሮን ማቀኑ ይክርዛዝስ ከረባለ ደብል ይችላል እግዚአብሔር ፍቃድ ያውነውን ኢምፕሩቭ እናደርጋለን በኩቲ ከናፊ አክኖሎጂ እናደርጋለን እግዚአብሔር ፍቃድ ያለውን ደግሞ እንዲወጥ እናደርጋለን ይወደዱን ማለት ነው ጨልመት ይወንዱ ነው መታራስ ለጋው መለባይ ነው ተቆጥቆ ሲዳርሳ ይወደም ይዋሰ ባለ ለበዚ ይወዶ ከረደስ እንደዛ ከዚህ ከነው እንጂ አቀባስ ዝበል ዱጋ ተቆጥቆ ከጀዲ ወሰለ እንዴ ማንም አቀባሱ በቃ በቁም ሰው ባይስ ሱል ሰበን አሜን ደጉድ ዛቲ አሜን ጀናብ አሜን ቱሚኒ ቱሪኒ ተጃጅለ ስራን ቀን ተጃጅላ ቢትኝ የሲፍ ነው خران كنا ندين يا دوا كنا كيف ندو بيت تانا ميت سرية تانا لو سرية أدرسين بعد تانا لو أبد تشوف ما أدرسين بعد وأنا تندو بندة كروكرو ما بالي تندي بندة لما نستلو بتو ترابل غاينا سكوا مكان وابس تلو بته
itteeruun sittin dubbanne dhiisi siin jedhee dhiisi. Heeruunis dhiisi siin hin jenne kadhadhu. Yaa Waaqayyo gadi itti ofumaan barbaada jedhe. Waaqayyo raajii duwwaa dubbate jechuun dubbata waan ta'eef yeroo hundumaa beekumsa dhugaa eessisuu ta'e kan dubbadhe baay'ee beekumsa dhugaa eessisuu baay'ee harka laannee rakka kanatti. Gooftaan ayyaana sana qophaa'es. Kanuma mitiire adaba lubooti kun hin deebi'an yoo ta'e adaba isaanii irra ga'u sitti. Tajaajiltooti kun lubooti kun hin deebi'an yoo ta'e adaba sittiin fide Waaqayyo adaba kana itti fide waan jedhe qaba Waaqayyo adaba sana isin itti adaba Waaqayyo itti fidu. Lubooti kun hin deebi'an yoo ta'e amanamummaa isaaniitti hin deebi'an yoo ta'e inni jalqabaa tuffatamuu hin tuffatamuu jedhe Waaqayyo. Kana boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11 boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 4 fi lakkoofsa 9 amanamummaa isaaniitti hin deebi'an yoo ta'e kaayyoo tajaajila sanii beekan isaaniitti hin deebi'an yoo ta'e akka isaan tuffataman hin godha jedhe Waaqayyo. Boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11 boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 4 fi boqonnaa 2 lakkoofsa 9 tuffatamuu kana immoo bakka gurguddaa lamatti qoodee kaa'ama isaan kuni Waaqayyoo fuulduratti tuffatamuuf namoota fuulduratti tuffatamuutti qoodamu tuffatamuu inni jalqabaa Waaqayyoon fuulduratti tuffatamuu ilaalla isaa keessumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11tti boqonnaa tokko lakkoofsa 9 hanga 11tti kan jiru Waaqayyoon fuulduratti tuffatamuu ilaallata. Kan isin guyyaa ture bitaa keessaas Waaqayyo waa'ee Saa'oolatti gaafa dubbatu warra na ulfeessan maaliin godhe? Warra na salphisan oo? Sabi kun waaqa tuffata waan ta'eef qodaa isaan safaranii deebisaa fayyisan nan tuffadha. Gaafa isaan tuffadhu jalqaba ana biratti fudhatama dhabu itti fufuudhaan saba fuuldura isaan dhaabatee tajaajilan fuulduratti simboo isaan dubbata. Nu haa oolchuu Waaqayyo kana. Ameen. Nu haa oolchuu ammayyuu bara kana iyyuu jalqabeera. Namoota gurguraatu baay'ee ajaa'iba jiru isinitti. Waan gargaaru Waaqayyo. Boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kan dubbatanii Waaqayyo gooftaan maccaa isin harka keessaniin wanta akkasii ana Waaqayyoo futuu aarsaa dhiyeessitanii yoo akkan isinitti araaramuuf na kadhattan ani isiniif nan dhaga'aare jechuun dhaga'uu karata keessan tuffadhee jechuudha. Ani isin hin jaalladhu Waaqayyo nuun hin jedhe. Waaquma sila isin hin jaalladhe Yesuus immoo maal jedhe isin hin jaalladhu. Aarsaa isin hagaaf dhiyeessitanis isin harkaa hin fudhadhu. Waanan ta'eef akka isin iddoo aarsaa koo irratti akkasumaan abidda hin qabsiifneef maaloo namni isin keessaa balbala mana qulqullummaa waldaa kana naatuuf hin jiru jedhu. Tuffannamuu amma godhu. Deebi'aa hin naan dubbe. Akka isin jaalladhu isinitti beeku. Nan amantaan nan jaallatu jettu. Akeeka koo kakuu isinitti beekan diddan. Si'a beeka kuftan, si'a beekan isin kaasan ilaaltaniittu sin. Eega akkas ta'e hin deebitan taanaan jedhe Waaqayyoo. Hin deebitan taanaan yoo isin kadhattan karata keessa maaliin godhu? Naga'u isiniin cufaa. Waaqa miti mana keessaa mucaa dhumti nuyi godhanne nu jumlaaniyyuu akkam akkasii nama bakkiftu beektu. Abbaan nu cufuu miti, haati mana abbaan manaa miti, dhalli keenya mucaa waggaa 4 qabaman. Mucaa dhumti kun waan xinnoo sanatti wal lola yoo inni cufee dhugaa Waaqayyo laata dargan. Amma naqee mucaa kottanaa dhama. Nama gaafa Waaqayyoon kadhadhu mucaa koo dinqisa baddalee yoo ta'e haadha manaa koo hidheen jalqaba mana keessaan kaawwan ta'e jechuudha. Mucaa waasilii godhu mucaan xixinnoon isin cufnaa. Ishi mucaa moodii isaa abbaan keessan ji'aan mana kiraa isin ergu utuu isin cufee kan taate. Ilaala abbaan keessa yoo isin didellee godaanota daddaatanii jiraachuu dandeessu. Garuu waaqes lafis lafi jallis iddoo hundumtuu kan isaa kan ta'e Waaqayyo karata keessa hin dhaga'utu jedhe eessanituu sila. Har'a gaafa rakkannu mana qorichaatii hin danda'amu goheedhaan waldaatti fiiddee waaqatti fiiddee fayyina dhuguma isinii jedha. Yoo namni nu cufe yaa Waaqayyo mee fuula isaatti gaafa gajjennu ansii wajjin hin jiraa sodaatin nuun jedha. Tokko yoo nu dide tokko nu jalaa qabaa. Tokko yoo nu jibbe tokko nu jaallataa. Waaqayyo waaqi jiraataan nu tuffannaan eenyuun nu kabajaa yaa godhu. Hiyyaratu Saa'olii nama guddaa nama dheeraa nama isbiin jaallachaa ture. Gaafa Waaqayyo isa tuffatu mooralaantu bira dhannaani. Mooralaantu isin barbaadu jetteen ganaa kadhatee jilbeenfatee maaloo kanaaf hin dhufne haasaa dhagaan si wajjin haasa'u dhufee Saa'ol. Naani maaloo Saa'oliin naa kaasee
Saa'ol ekeraa isaa gaafa gaaftuufi Saa'ol ekeraan isaa maal jedhee Saamu'eel ekeraan galba keessa ga'u maa jedhee waan tokko si gochuu hin danda'u eega Waaqayyo si qabee jedhee wayyoo eega Waaqayyo si dhiise inni ምንም ሊያደርግልህ አይችልም እኔ እኮ ያኔ የቀባው እግዚአብሔር አንተ እንድትቀባ ስለፈለገ ብቻ ነው ዲበተሱ ያደ Waaqayyo ትነስ ድብ ዲበተሰ Waaqayyo ፍራቴራ ዲበተሰ ታቆ ተከበረ ዋይት ሲድብንቆ Waaqayyo si jaallata fi si barbaada kan isa Waaqayyo si dhiisee si barbaadu si hojjetaa soo danda'u deegaa tokko fuula rakkisin ekeraa akka jedheen lakkaa barbaadamuun keenya waa Waaqayyo nu kabajee nu jaallatee fi Waaqayyo uffata isaa nurraa furannaa qullaataa namis binnu bakka ta'u dhuguun isin dhiyaata jaajiltoota lakkisaa qoosaan goolu waa'ee Waaqayyo kana dhuguun isin dan salphise karata isaatiin dhaga'uu Waaqayyo filadhe hin jaalladhu jechuun isaa ammas maachuu isaatiin hin filadhu filadheen ture amma moo kan biraatti hin darbu dhuguma godhee immoo Giriikii keessaa Roomaa keessaa filataa ture Israa'el iddeenna luboota isaa iddeenna Waaqayyo qorattoota keessaa warra akkamaatu ibsa filataa ture Yesuus Kiristoos gaafa dhufu akka waaraa keessatti isin filadhu isin filadhee ture ta'uu diddanii isin filadhu isin jaalladhu adabaa biyyoo kanaan nu adabii Waaqayyo ameen waan isin jedhu dhugaa raammaanii duu wayya Waaqayyo nama cufuudha Waaqayyo nama cufuudha lafi kun qohee nama liqimsuu isaa wayya akka warra qoree Waaqayyo nama cufee eessa laaluu ammoo lafa laalta yoo dhabdani fuulli kee abdii dubbate dabarfatan fuula isaatu abdii dubbataa amma ol ilaalan isin dukkanoomnaan namas yoo laaltani Waaqayyo gargaaru malee ameen jilbeenfatanii maal waan inni ittiin saba isaa adabuu yaada kee tokko maal jedhee yaadatu ta'e Isaayyaasii keessa ta'e yaadadhu samii kanan akka sibiila boorrajii isaan irratti godhaa jedhe wayyoo bokkaanii roobu jechuudha isaatiin dhaga'u jechuudha samii kan akka sibiila boorrajii isaa irratti godhaa nurratti hin godhin akkas Waaqayyo ameen Waaqayyo nun cufin Waaqayyo nun dhiisin karata keenya hin jibbin maaloo balbala sana namni nuunaa cuftuu jiraate jechuun asuma irratti isaan jibbe jechuudha iddoo asaa sanatti hin jibbe maaliif na tuffatan warra na tuffatanii irraa tajaajilamuu barbaadu nama balbala cufuun dhabee Waaqayyotu nama balbala jara kana mana keessatti dhiisanii immoo gadi baasanii immoo tushufuu gadi baasanii tushuu mana keessatti maaltu tushufuu lubooti bara jireenya isaanii hundumaa silaa eessa jiraatu turan mana qulqullummaa keessa du'aa isaatiin nyaati isaanii achi uffati isaanii akka abboomii Waaqayyooti dhaabee dhufa uffati isaanii kan Waaqayyooti nyaati isaanii kan Waaqayyooti jireenyi isaanii kan Waaqayyooti Waaqayyo amma garuu iddoon itti nyaachisetti iddoon itti obaasetti nagaddisiisan waan ta'eef iddoo ho'aa kanaa nama gadi baasee akka isaan lama tollee yoo balbalaa cufu jechuusaati Waaqayyo bara kana qaba